Abbaa koo yoo yaadadhu imimmaantu na qaba. Yeroo lubbuun jirutti akka diiyaamandiitti na kunuunsa ture. Dhimma isaa taphataa guddicha osoo hin argin sababa alkooliitiin abbaa koo dhabeen jira. Amma immoo haadha koo dhabuu waan hin barbaanneef miira keessa waan galtuuf yeroo hedduu gara istaadiyeemii fuudhee hin deemu. Sababni isaas baay'ee kunuunsuu waan barbaaduuf. Abbaan koo milkii jireenya kootii osoo hin argin darbee jira. Har'a immoo haadha koo dirree irratti milkaa'e irratti osoo ijaan argu akka darbitu waan hin barbaanneef fuudhee deemuun baay'isu. Bakka irraa dhufe dagadhee sin beeku, dagachuu sin barbaada. Bakki itti dhaladhe Maderaan har'as mana kooti. Beekamtiin koo homaa natti hin fakkaatu. Har'a addunyaa irratti maallaqa paawundoota miliyoona hedduutti lakkaa'amu baankota keessaa qabaadhus, manneen viillaa ammayyaa fi ajaa'ibsiisoo hedduu qabaadhus, konkolaattota teekinooloojiin addunyaa irra gahe hedduu baay'ee jijjiiree oofus, jeettiiwwanii fi markaboota dhuunfaa kootii qabaadhus, dinqisiifattoonni koo miilootaan lakkaa'aman bakka deema hundatti na hordofanis, mararfannaa fi dinqisiifannaa natti heddummaatus, garuu dubartii Liizbanitti yeroon beelaan dararamaa ture bargarii naaf kennaa turte kan hojjettu suuqii maakdoonaald turte yoomiyyuu hin dagadhu. Yeroo hedduu barbaachisee akkasumas barbaadee argachuu hin dandeenye. Oolmaan isheen naaf oolte yoomiyyuu onnee koo keessaa hin badu. Kanaafuu maaloo eessa jirta laaqana akka wajjin nyaannuun barbaada. Mucaan guddattuu waggaa 11 kan beelaan ati gargaaraa turte sun har'a waggootaan booda taphataa urjii addunyaa Cristiano Ronaldo ta'ee jira. Kanaafuu maaloo natti mul'adhu siin jedha. Sama akkam jirtu hordoftoonni Firankoo Deelii qophii keenyaarraa urjiilee kubbaa miilaa addunyaatiin imala taphataa maatii isaa keessaa bahee dandeettii fi cimina taaktika kubbaa miilaatiin addunyaa booji'uun the greatest of all time jedhame CR7 wajjin ilaallaa. Hanga xumuraatti wajjin turaa jechaa chaanaalii afaan keessaniin baname kana sabiskiraayib gochuu akka hin daganne dhaamsa keenya. First couple of goals for the senior team against Madirid, Ronaldo never looked back. He became so good that now a lot of clubs were interested in Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro kuraan dhalashan bara 1985 magaalaa guddoo jala Portugal Madera kan taate Sao Pedro Funchal keessatti kan dhalate yoo ta'u naannoo Santo Antonio dhiyoo jiru keessatti guddate. Maatii isaatiif mucaa afuraffaa fi quxisuu yoo ta'u abbaan isaa Jose Aveiro jedhama. Achuma Santo Antonio keessatti biqiltuu bulchiinsa magaalaa kan bishaan obaasuu fi kilaba kubbaa miilaa Andoriyaaf yeroo muraasaaf nama kiitii ta'ee hojjetaa tureera. Haati isaa Maria Dolores dos Santos kan jedhamtuu fi isheen indaastirii keessummeessitootaa keessatti nyaata bilcheessituu fi dubartii qulqulleessituu taatee hojjetaa akka turte seenaan isaanii ragaa ba'a. Ronaldoon maqaa isaa kana kan argate taatoo fiilmii fi pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanii kan ture Ronald Reegaan abbaan isaa waan jaalatuuf ture kan ilma isaatti moggaafate. Haati isaa sababa hiyyummaa akkasumas dhugaatii abbaan isaa alkoolii dhuguu baay'isuu fi duraanuu ijoollee baay'ee qabaachuu isaaniitiin ulfa baasuu akka barbaaddu ibsitee turte. Garuu haakimni ishee adeemsa kana raawwachuu akka dide dubbatti. Taphattoota kubbaa miilaa pilaaneetii kanarraa ciccimoo ta'an keessaa tokko kan ta'ee fi akka sarara fuulduraattis ta'ee akka sarara qarqaraatti taphachuu kan danda'uu fi akka fedhetti goolii galchuu kan danda'u ogeessa rukuttaa bilisaa saffisa isaa irraa osoo hin dhaabbatiin kubbaa garagalchuu kan danda'u taphataa sarara ittisaa kamiyyuu tokko shororkeessuu kan danda'udha. Addunyaan urjii har'aa seenaan ijoollummaa isaa keessatti obboleessa isaa tokkoo fi obboleettiiwwan isaa lama wajjin kutaa tokko keessatti lubbuun jiraachuuf rakkachaa akka ture kan dubbattuu fi jireenya isaanii kubbaa miilaatiin qofa jijjiiruu akka danda'u haadha isaatti himaa akka ture dubbatti. Kanaafis kilaba biyya isaa Sporting Lisbon jedhamutti makamee ijoollummaa isaatiin taphachuu eegale. Haa ta'uutii jireenyi dacheerraa akka yaadanitti waan namaaf hin taaneef umrii waggaa 15tti dhibee onneetiin qabamee abjuu kubbaa miilaatiin jireenya maatii isaa jijjiiruu itti dukkanaa'e. Haa ta'uutii yaala yerootti godhamee fi dhibee kanarraa dandamachuu danda'eera. Ronaldoon ijoollummaa isaatiin bara 1992 hanga bara 1995tti Andoriyaa kilaba jedhamuuf taphachaa ture. Kilaba bakka abbaan isaa nama kiitiitti hojjetaa ture jechuudha. Boodarra immoo waggaa booda kilaba naashinaal waliin taphate. Bara 1997tti umrii isaa waggaa 12tti abjuu kubbaa miilaatiin jireenya maatii isaa jijjiiruu dhugoomsuuf bakka dhaloota isaa Maderarraa gara Lisbon deemuun kilaba xiqqaa dargaggoota Sporting kilabitti makame.
Umrii isaa waggaa 14tti mana barumsaa naannoo Lisbon jiru barataa osoo jiru hojii fi itti gaafatamummaa mana barumsaa isaa waliin rakkachaa akka ture dubbata. Utuu haala kanaan jiru Roonaaldoon dandeettii walakkaa ogummaa taphachuu akka qabu amanii haadha isaa fi barsiisaa isaa ispoortiin kilab waliin walii gale. Akkasumas barnoota isaa dhaabuun guutumatti kubbaa miilaa irratti xiyyeeffachuuf murteessan. Jireenya barataa kan rakkisaa ta'ee fi akkasumas maatii isaa Maderaan irraa fagaatee naannoo Lisbon waan jiraatuuf barnoota isaa itti fufuu waan hin dandeenyeef kutaa 6ffaatti addaan kuteera. Mana barumsaatti barattoota biroo biratti jaalatamaa ta'us barsiisaa isaa na arrabse kabaja na dhabsiise jechuun irratti teessoo erga darbatee booda mana barumsaatti haramuu Cristiano Ronaldo ni dubbata. Instead, Ronaldo got the contract. Now he was at Sporting, it was time to show the world just how good he was. After bagging the first couple of goals for the senior... Achi booda guutumatti Sporting wajjin shaakaluu fi cimee hojjechuu itti fufe. Sporting Lisbon keessa osoo jiru bara 2002 Arsene Wenger waliin wal bare gara Premier League Ingiliiz deemuufis carraa akka argate dubbate. Gidduma kanatti Sir Alex Ferguson fi Manchester Unitediin xiyyeeffannoo keessa seene. Bara 2003tti Sporting Lisbon tapha michoomaatiin Manchester United 3-1 injifatee yeroo sanitti haasaan taphattoota Manchester United hunduu waa'ee Ronaldo ture. Battaluma sanatti Sir Alex Ferguson Ronaldo mallatteessisuuf adeemsa diiguu jalqabuun mucaan kun gara Manchester United akka dhufu taasisan. Bara dorgommii 2003-2004tti Ronaldoon paawundii miiliyoona 12.4 gara Red Devils yookiin seenaa seexaanota diddiimuutti makame. Ryan Robson, Eric Cantona fi David Beckham lakkoofsa 7 Manchesteritti uffachuun seenaa hojjetaniiru. Inni sittaan sun lakkoofsa 7 uffachuun nama kubbaa miilaa ajaa'ibsiisaa ta'uun bara dorgommii 2 booda Cristiano Ronaldoon taphataa urjii Old Trafford ta'e. Bara dorgommii 2006-2007tti ammoo galchii 20 lakkoofsee abdii kilabichaa ta'uu mirkaneessa. Ligicha keessatti bara 2008 United waliin Premier League fi Champions League Awurooppaa injifachuun bara kana dorgommii hunda irratti galchiiwwan 42 galcheera. Yeroo sanitti urjii addunyaa kan hordofaa ture Madirid balbala Old Trafford rukutuu eegale. Ronaldoon Old Trafford gadhiisa jedhamee yaadamee kan hin turre ta'us garuu Manchester United waliin waancaa Premier League 3 walitti aansuun bara 2007 hanga bara 2009 injifate. Bara 2009tti Manchester United tapha xumuraa Champions League Awurooppaa Barcelona waliin taphatanii tapha kana 2-0 injifate. Taphni sun tapha guddaa Ronaldoon United waliin taasise isa dhumaa ta'ee argameera. Torbaan muraasa booda riikardii jijjiirraa kan cabse urjii kana fudhachuuf ogeessi Madirid pirezidaantiin kilabichaa paawundii miiliyoona 80 kafalee Ronaldo gara abjuu ijoollummaa isaa Santiago Barnabaotti fudhate. Mucaan ogeessi yeroo hunda cimee hojjetu haaraan kun garee cimaa Galaatikotti makame. Waggaa jalqabaa qofa Santiago Barnabao keessatti taphoota 35 irratti goolii 32 kan galche yoo ta'u bara dorgommii 2011tti ammoo goolii galchuudhaan La Ligaa olaanaa ta'uun badhaasa Pichiich jedhamu injifateera. Taphoota 34 irratti goolii 40 galchuun dandeettii ajaa'ibaa addunyaatti kan agarsiise Ronaldoon yeroo kana tapha waancaatiin Real Madrid fi Barcelona waliin taphachuun Copa del Rey kilabni isaa akka injifatu goolii injifannoo galcheera. Real Madrid keessatti Ronaldoon ka'uu hin dhaabne. Bara 2012tti Madrid waliin goolii 46 galchuun urjii ta'e. Ka'umsa addaa kan bara kana agarsiise Ronaldoon badhaasa FIFA Ballon d'Or Lionel Messiin saamame malee Ronaldootu badhaafamuu qaba ture jechuun ogeeyyiin hedduu falmaa turaniiru. Urjiiwwan addunyaa kunniin lamaan dirree wal dorgommii kubbaa miilaa qofa osoo hin taane walfalmii warra Kaataalooniyaa fi Madrid kan ta'e El Clasico jedhamee beekamuun darbiin kun walfalmisiisaa irratti yeroo hedduu walfalmaniiru. Darbiin El Clasico tapha kubbaa miilaa qofa osoo hin taane dirree falmii mirgaa akkasumas morkii urjiiwwan kubbaa miilaatiin kan taajjabamee fi El Clasicotti mo'amuun kilaboota lamaaniifuu bu'aa waggootaati. Waa'ee El Clasico yeroo biraatti deebinaati gama Cristiano Ronaldotti yoo deebinu urjiin kubbaa miilaa kun Real Madridiif gumaacha addaa fi bareedina kilabichaa kan ta'an kanneen akka Karim Benzema, Gareth Bale waliin akkasumas sarara jidduu irratti Mesut Ozil wajjin ijaaramee garee haleellaa 3 ijaaruun garee faallaa isaanii shororkeessuun seenaa galmeessaniiru.
Gariin kun bara 2014 hanga 2018 Champions League 4 injifachuun addunyaa ajabsiisee ture. Ronaldoon Champions League Awurooppaatiin goolii galchaa kilabichaa yookiin all time scorer ta'uu taphataa yeroo hunda goolii galchaa olaanaa ta'uun bara 2012 hanga bara 2018 gidduutti bara dorgommii 6 walitti aansuun goolii olaanaa galchuun xumureera. Walumaa galatti CR7 Real Madrid wajjin waancaa Champions League 4, waancaa La Liga 2, Copa del Rey 2, waancaa Liiga Awurooppaa 2 fi waancaa kilaboota addunyaa 3 injifateera. Bara 2018 jijjiirraa riikaardii kilabichaatiin Juventus Euro miliyoona 80 yookiin paawundii miliyoona 88 mallatteessifate. Kilaba Xaaliyaanii kanaaf taphataa umriin isaa waggaa 30 ta'e kanaaf jijjiirraa qaalii ture. Juventusittis ga'umsa gaarii agarsiisuun waancaa Serie A 2, waancaa Supparii, Coppa Itaaliyaa 2 fi Coppa Itaaliyaa 1 injifachuun taphataa jalqaba Serie A keessatti most valuable ta'ee fi taphataa kubbaa miilaa jalqaba liigota Ingiliz, Ispeenii fi Xaaliyaan keessatti goolii galchuudhaan xumureera. Bara 2021tti gara Manchester United deebi'uun bara dorgommii guutuu isaa goolii galchaa kilabichaa ta'uun xumure. Garuu qa'ee warra seexaanota diddiimoo akka yeroo Sir Alex Ferguson jiranitti osoo hin ta'in qabbanooftee jirti waan ta'eef CR7 kilaba isaa ijoollummaa dhiisuun gara liigii Saawudii deemuuf murteesse. Kanaanis kilaba liigii Saawudii Pro keessa jiru Al Nassriif mallatteesse. Gama tapha Professionaala biyyoolessaatiin Ronaldoon bara 2003 umrii isaa waggaa 18 tapha idil addunyaa Poorchugaal waliin kan taphate yoo ta'u, taphoota 200 ol taphachuun taphataa dhiiraa seenaa keessatti tapha baay'ee garee biyyoolessaa waliin taphate isa taasise. Goolii idil addunyaa 130 galchuun yeroo hunda goolii galchuun dhiirota sadarkaa olaanaa irra jiran keessaa tokko kan ta'u, Ronaldoon dorgommiiwwan gurguddoo 11 irratti taphatee 10 irratti goolii galcheera. Goolii idil addunyaa jalqaba bara 2004 dorgommii biyyoota Awurooppaatiin kan galche yoo ta'u, achitti Poorchugaal gara xumuraatti akka geessu gargaareera. Bara 2008 ji'a Juulaay keessa dursaa garee biyyoolessaa kan fudhate yoo ta'u, bara 2015tti Ronaldoon Federeeshinii Kubbaa Miilaa Poorchugaaliin taphataa Poorchugaal yeroo hunda cimaa ta'uun badhaafameera. Walumaa galatti Ronaldo bara taphaa isaa keessatti badhaasa dhuunfaa hedduu kan argate yoo ta'u, kanneen keessaas badhaasa Baalaan Door 5, badhaasa taphataa cimaa dhiiraa Champions League 3, kophee warqee Awurooppaa 4 akkasumas fiifaan taphataa cimaa addunyaa ta'uun dachaa 5 badhaafameera. Gara Al Nassriitti hin deemin dura jireenya kubbaa miilaatiin waancaa 33 kan qabu yoo ta'u, waancaa liigii Awurooppaa 7, waancaa Champions League Awurooppaa 5 fi liigii biyyoota Awurooppaa dabalatee Ronaldoon taphoota baay'ee 183 fi galchiiwwan 140 fi kubbaawwan mijeessaa 42 Champions League Awurooppaatiin taphoota baay'ee 30 kubbaawwan mijeessi 8 goolii Champions League Awurooppaatiin 14 taphoota idil addunyaa 217 qaba. Taphattoota muraasa tapha Professionaalaa 1200 ol taphatan keessaa tokko yoo ta'u, kilabaa fi biyyeessaaf goolii olaanoo ofiisaa 900 ol galchuun yeroo hunda goolii galchuudhaan urjii kubbaa miilaa jaarraa kanaa isa taasisa. Waa'ee milkaa'ina Cristiano Ronaldo hanga kana yoo jenne, gama kubbaa miilaatiin cinaatti jireenyi dhuunfaa Cristiano Ronaldo maal fakkaata kan jedhu kutaa biraatiin itti deebi'aa nagaan tura.